Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haga isin jenne itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti hojii turaan immoo affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Itiyoophiyaan laaboraatoorii mirkaneessa qulqullina dammaa kan hundeessite ta'uu beeksisuudhaan beekamtiin akka kennamuuf gaafattee jirti. Oduun itti aanu kaaba shawaa salaaletti waraanni mootummaa meeshaalee gurguddaa moortaaraa fi zuu 23 fageenyarraa darbatuudhaan haleellaa raawwateen loowwan 20 ol yoo lubbuu galaafatu hedduu madeessee akkasumas namoota nagaa irrattis miidhaa dhaqqabsiisee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana isin kenna. Oduu biyya alaatiin Doonaald Tiraamp Puutiin maraataadha yoo jedhu Puutiin immoo Doonaald Tiraamp miira ofii to'achuu dadhabutu irraa mul'ata jedhee jira. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Nu wajjin tura. Itiyoophiyaan laaboraatoorii mirkaneessa qulqullina dammaa kan hundeessite ta'uu beeksisuudhaan beekamtiin akka kennamuuf gaafattee jirti. Deetana ministeera qonnaa obbo Fiqiruu Raggaasa Itiyoophiyaan oomisha dammaa fi gagaatiin Afrikaa keessatti adda duree taatus sharafa biyya alaa damee kanarraa argachuu qabdu argachaa akka hin jirre himee jira. Akkasumas Itiyoophiyaatti laaboraatooriin qulqullina dammaa mirkaneessu dhabamuu isaatiin oomisha dammaa irraa sharafa alaa hanga argamuu qabu akka hin argamneef sababa guddaa ta'ee jira jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee qulqullina dammaa Itiyoophiyaan alii ergitu mirkaneessuuf samuda gara Jarmanitti ergame qulqullinni isaa erga mirkanaa'ee booda gara gabaa Awurooppaatti ergaa turte. Amma garuu Itiyoophiyaan ganda keessatti laaboraatoorii qulqullina oomisha dammaa mirkaneessu akka hundeessite eeruun biyyoonni oomisha dammaa ishee bitan beekamtii akka kennaniif gaafattee jirti. Itiyoophiyaan horsiisa kanniisatiif haala mijataa qabdi. Akkasumas waggaatti giddu galeessan damma toonii 500,000 gagaa toonii 50,000 haphee dammaa toonii 500 oomishuu akka dandeettu ibsee jira. Kaaba shawaa salaaleen aanaa darratti waraanni mootummaa meeshaalee gurguddaa fageenyarraa darbatuun haleellaa raawwateen loon 20 ol lubbuu galaafatu hedduu kan miidhe yoo ta'u lubbuu namoota nagaa irrattis miidhaa akka dhaqqabsiise odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Caamsaa 26,2025 guyyaa kaleessaa jechuudha waraanni mootummaa magaalaa irraa gara baadiyyaa gara ganda warree gabroo gooxii walluu jedhamutti fageenyarraa meeshaalee gurguddaa gadi dhukaasuudhaan yookaan gadi roobsuudhaan miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haleellaa meeshaa gurguddaan fageenyarraa raawwate kanaan loon 20 ol lubbuu isaanii kan galaafate yoo ta'u re'oota 15 ol kan taatu immoo akka miidhaa irra dhaqqabsiise odeeffannoon ibsee jira. Akkasumas tiksee loonii mucaa ganna 8 tokko irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Haaluma wal fakkaatuun waraanni mootummaa caamsaa 25,2025 achuma kaaba shawaa aanaa hidhabuu aboote ganda amumaa machaaraa jedhamutti moortaaraa fi zuu 23 fageenyarraa namoota nagaa irratti darbatuun namoota 7 maatii mana tokko madeessuun miidhaa akka dhaqqabsiise odeeffannoon gamas irraa baate ibsitee jirti. Namoota miidhaan irratti dhaqqabe kana maqaan isaanii Zufaalee Raggaasa, Dirribaa Naggasa, Sambatoo Naggasa, Abbee Boojuu Waaqjira, Shawaa Birruu Hordofaa, Damee Tolchaa, Xilaahun Misgaanuu kan jedhamanidha. Namoonni kun namoota nagaatii fi badii tokkollee hin qabne jedhamee jira. Haleellaan kun haleellaa akkaan baay'ee fokkisaa fi haleellaa humnoonni mootummaa namoota nagaatii fi loon osoo hin hafin raawwataa jiran kun sirnoota dabran keessattuyyuu bara sirnoonni dabran sirni nama nyaatan nama galaafataa ture san keessattuyyuu haala kanaan hin raawwatamne jechuudhaan uummanni komii isaanii dhiyeessanii jiru. Hunda caalaa immoo gochi akkaan fokkisaa ta'e kan loon afaan hin beekne irratti raawwatame kun akkaan kan nama gaddisiisu jedhanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun
loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisaa akka jiruu fi injifannoo gagabbataa irratti argataa akka jiru beeksisee jira. Haaluma kanaan har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira isiniin kenna. Giddugala Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala lixa shaggara adaa bargatti har'a barraa kana haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatuu beeksisee jira. Tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhate kanaan miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasise hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu madeessuun kan harkaan qabeessa akka jiru odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Dabalata oduu kana yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fufteedhaan haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa caamsaa 26/2025 Wallagga lixaa aanaa Daalee Waabaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Aanaa Daalee Waabaraa ganda Arroojii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoon akka adabee fi meeshaalee waraanaa hedduus akka irraa hiikkate waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Har'as achuma lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti bal'inaan raawwataa akka jiru odeeffannoon nu gahee jira. Yeroo itti aanutti qabannee dhufna. Akkasumas giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraattis haleellaa raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu odeeffannoon bahe ibsee jira. Odeeffannoo guutuu yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e loltoonni mootummaa mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan har'as loltoonni mootummaa 3 hidhannoo guutuu wajjin AKM 2 fi snaappara 1 qabachuudhaan mooraa waraana mootummaa gadi dhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisuun simatee jira. Akkasumas warroota hafanii fi kan birootiif waamicha taasiseefii jira. Oduun itti aanu gaazexaan riippoortar paarlaamaatti argame akka hin gabaafne dhorgamuun dhagahamee jira. Waggoota 30 darbaniif mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan gabaasaa kan ture gaazexaan riippoortar sababa ifa hin taaneen akkasumas hin beekamneen paarlaamaa seenee akka hin gabaafamne dhorgamuu beeksisee jira. Bara 1988 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa kaasee mana maree bakka bu'oota uummataatti argamuudhaan gabaasaa kan ture rakkoon jiru ifatti osoo hin ibsamin Ebla 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee gaazexeessitoota balbala irraa hojjettoota eegumsa mana marichaatiin riippoortara akka hin seenne dhorgameera jedhamuun deebi'uu isaanii ibse riippoortar. Manni marii bakka bu'oota uummataa uummanni guutuu biyyattii kan ittiin bakka bu'ame waan ta'eef miidiyaaleen odeeffannoo oolmaa paarlaamaa kamiyyuu uummata biraan ga'uuf hojjetan dhorgamuu akka hin danda'amne kan eera riippoortar paarlaamaan ifatti uggura akka kaa'e yookaan immoo ajajaa akka kenne osoo hin beekamin dhorguun ija seeratiin sirrii miti jedhee jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin wal qeeqanii jiru. Doonaald Tiraamp Vilaadimir Puutiin maraataadha yoo jedhu, pireezidaantiin Raashiyaa Puutiin immoo Doonaald Tiraamp miira to'achuu dadhabuutu irraa mul'ata jedheenii jira. Haleellaa qilleensaa cimaa Raashiyaa Yuukireen irratti raawwatte hordofee Doonaald Tiraamp Vilaadimir Puutiin maraataadha jechuun waamee jira. Raashiyaan immoo jecha kanaaf deebii kenniteen Doonaald Tiraamp mallattoo miira isaa to'achuu dadhabuutu irraa mul'ata jetteenii jirti. Raashiyaan Yuukireen keessatti diroonotaa fi misaa'eloota 367 dhukaasuudhaan erga namoota 13 ajjeeste booda Doonaald Tiraamp Puutiniin wanti tokko mudatee jira jechuudhaan dilbata darbe kan fuula miidiyaa hawaasaa Tiruuz jedhamu irratti dubbateedha. Guutumatti maraatee jira, namoota hedduu ajjeesee jira jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, haleellaa Raashiyaan halkan sanbataa Yuukireen irratti raawwattes haleellaa erga waraanichi eegalame isa cimaadha jedhamee jira. Akkasumas humni qilleensa Yuukireenis haleellaa diroonii isa cimaadha jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan isin wajji ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan hawwii kenna nagatti nuu tura.